Hirna jechuun kun waan ajaa'ibaati. Manguddoon biyya kanaa guutuun bakka kanarratti walitti qabamanii biiziniis caffeedha qabdii, abbootiin lafaatis bakka kanarra hin jiru. Warreenuma gartee irra dhalateetu yeroo san jira. Amma muka odaa tokko jira as magaalaa kana gubbaayi achi jala walitti qabamaniiti ni hiranna lafa kanaa jedhanii ilmaanummaan gartee walitti tawallaajummaadhaan waliin jiran hiratan. Baalabbaanini sanuma booda dhufeeti gaa sirna isaanii asirra geggeeffate. Maqaan isiidhaa maqaan abbaa lafa kanaa Hirnooyyeedha. Ilmaan isaatiitu addaan hirate kanaafi magaalaa Hirnaatii jedhaniin. Maqaa gosaati. Namni shawaa jirus karaa Soomaaliyaatiin dhufus karaa hundaanuu waggaa dhufan asitti hafuura fudhataniiti bakka qabbanooytuudha bakka qilleensa gaarii qabduu jedhaniiti duruma abbootiin teenya maqaa kana maal haa goonu jennaan aboo bakka kana Hirnooyyee bakka namni bahaa fi dhiyaarra walii galu je'eeti Hirnooyyee baaseef. Wadaay waaqoo san inni warra Hirnoo jedhamu kanarraa dhalate. Wadaay kanaatu walitti qabe bakka kanarratti nama. Magaalaan Hirnaa lafti Hirnaa kun iddoo margaa fi dheeda beelada Oromoo garagaraatiif oolaa turanidha. Iddoo Oromoon ganamumaan irra qubattee jiraataa turtedha. Iddoon kun lafa gabbattuu, lalistuu, magariisa, miidhaga bonaa fi ganna yeroo hunda badhaatu waan taateef Oromoon irra qubachuudhaaf beelada isaa irratti horsiifachuudhaaf filatte iddoo kana. Keessumattuu naannoo kana naannoo amma magaalaa irratti hundooyte kan nutti mul'atu kana gosoota Oromoo bareentummaa shanan keessa naannoo kanarratti gosti qalloo ni jirti, humbanni ni jirti, karrayyuu. Isaan kun Oromoo bareentummaa shanan ilmaan isaa kun asirratti wal keessa makamanii jiraachaa turan. Keessumattuu baay'inaan naannoo amma magaalaa Hirnaa jedhamu kanarra kan jiraataa ture gosa Ituu keessaa Baab warreen jedhamani baay'inaan. Isaan kun warra Ussoo, warra Daadii fi warra Hirnoo kan jedhamutu ture asirratti. Keessumattuu namni Hirnoo jedhamu kun aanaa ollaa keenya kan aanaa Xulloo bakka Xulloo jedhamu jiraataa ture. Achirraa godaaneeti iddoo amma magaalaan Hirnaa irratti qubatte kana jiraataa ture. Isa kanaaf bakka isin magaalaan Hirnaa duraan naannoo kana turte, naannoo amma hospitaalaa kana turte, asirraa achitti jijjiiramte. Achitti yeroo jijjiiramtu lafa namni Hirnoo irra jiraatu kanarratti qubatte. Sanumarraan kan ka'e yeroo hundooytu maqaan Hirna jedhamu kun kennameef. Hirna ilaalchisee namoonni tokko tokko yeroo asiin imaltoonni karaa deeman iddoo haragalfii, iddoo bosonni babbareedaan jiru waan ta'eef asitti ta'aniiti galaa isaanii addaan hirachaa turanii. Saniif addaan hirachuu galaa isaanii sanarra dhaabbatameet Hirna jedhama. Hiriira baanee dhufnee saniif Hirna jennee warri ijuus ni jira. Inni kun ammoo seenaa barreeffamaa fi manguddootaan dhaloota dabraa dhufe yoo laalle Hirna kaju maqaa nama Hirnoo jedhamu sanirraa kan madde malee inni kun xiqqoo dhugummaan isaa nama amansiisu. Kan qabatamaan dhugummaan isaa nama amansiisu namni gosa Oromoo Ituu keessaa Hirnoo jedhamu asirra jiraachuu isaatii fi lafa sanirratti magaalaan hundaa'uu isaati kan Hirna isa jechisiise. Hirnaani moggaasa maqaa ishirraa yoo kan ifi kaanu ta'e yaadota garagaraati jira. Yaadota garagaraa kana keessaa immoo cuunfaa isaa walitti deebisnee yoo kan laallu ta'e namni kan irratti walii galu yaadni manguddoolee garagaraa kan yeroo adda addaatti dubbatan waan adda addaa kan kaasan jiru moggaasa Hirnaa kana maqaa Hirnaa kana yeroo fi yaada kaasan akka walii galatti ammoo cuunfaan isaa kanarratti walii galamu maatii Hirnooyyee jedhamtuutu gaafa dura iddoo kanarra ture kan jedhu sanirraa Hirna kan jedhu kun moggee kan jedhu irratti waliif galama. Magaalaa kana wajjin wal qabatee yeroo jalqabaatiif Taklamaariyaam
nama juutu hundeesse asirratti yeroo minilik faan duulanii dhufanii calanqoo irratti gurraan dhala jaha kuma bara 1887 Oromoo erga cabse booda haalli mijaawaan uumameef maali baha Oromiyaa kanarratti iddoo adda addaa irratti iddoo qubsuma magaalaa iddoo jireenya isaanii lafa gagabbattuu kana qabatanii jiraachuudhaaf haalli mijaawaan uumameef mohamuu Oromoon calanqoo irratti mohamuu wajjin wal qabatee jechuudha. Isa kana booda osuma karaa muudamaan dhufin dura lafa kana ni beeka waan ta'eef Taklahaarawat qubate asitti yeroo qubatu lafa namaa irratti mana xiqqoo tokko ijaarratee ture. Mana xiqqoo temporary yeroodhaaf mana xiqqoo tokko ijaarratee san booda eega muudamee aangoon asitti kennameef booda iddoo kanatti mana jireenyaa isaa ijaarrate. Iddoo masaraa san irratti mana jireenyaa isaa ijaarratee firoottan isaatii fi namoota isa gabbaranii fi sharikan isaatiif manni akka ijaaramu taasise toora sanitti hayyameef jechuudha. Manni jireenyaa kun yeroo ijaaramu safara xixiqqaatu uumame. Ganda Zannabaa, ganda Alaqaa, ganda Zabanyaa iddoo jedhamutu jira. Iddoo amma Kira Kuffis jedhamu kana keessa iddoon kun walitti dhufameeti magaalaan xiqqoon tokko akka uumamuuf haala mijaa'e. Haala mijeesse magaalaan yeroo muraasaaf turte tokko asitti bara 1916 hundoofte. San booda lafa Taklahaarawat kanarratti hundooyte. Lafa kanarratti hundaa'uun isaa lafti kun fertile ground lafa oomishaaf taatu waan ta'eef isaaf hin liqimsamne. Lafa Oromoon ganamumaan irra qubattee jirtu kanarratti magaalaa jijjiiruu barbaadeet iddoo gama san amma argitan kanarratti iddoo ETV'n anteenaan isaa mul'atu kanatti magaalaa hundeesse jechuudha. Yeroo hundeessu magaalaa kana namoota garaagaraatiif jaarmeenii garaagaraa akka ijaaran taasise. Araboonni ni jira, Turkiirraa warreen dhufan namoonni biyyuma kanaa ka Oromoo ta'anilleen warreen yeroo saniif abbootii aangoo ta'anilleen mana suuqii mana jireenyaa adda addaa akka ijaarame seenaan ni dubbata. Manneen gaafa san ijaaraman ammallee ni jiru ni argina. Inni kun magaalaan hirnaa akka hundooftuuf sababa olaanaa ta'e jechuudha. Magaalittiin tun naannoon ishii Fitaawilaayi Taklahaarawat ka jedhan bakka amma naannoo jirru kana hunda Fitaawilaayi Taklahaarawat ka jedhaniin biyya Raashiyaarraa barnoota isaa fixatee dhufee hoggaa fixatee dhufe amma Gandalogee jedhaniin arma oola. Gandalogee jedhaniin yookaan Dajjaacha Hayilasillaasee dachi jedhan san irratti qubate. Dunkaana dhaabee taa'e. Dunkaana dhaabee barnoota sanirraa hoggaa dhufu dunkaana dhaabeeti hirna kana gale. Goggaa tokko dunkaana keessa taa'e magaalaa naannoo kanatti. Hoggaa taa'u naannoo kana baalaabbaatota adda addaa jiraamati Oromiyaadhaa. Amma hirni tuni farshoo gurgurama, nyaata gurgurama bakka kana magaalaa Dullatti kasiin jedhu san. Hoggaa achi dhufan mana citaa jira akkasi. Citaa qofa qorqorroo jiru akkasi. San keessa hoggaa dalaganii magaalaa tana amma duwwaa tokko jedhan dargiin tokko ja'a magaalittiin bakkoon ka gamanaa kana. Manni sun akkuma magaalaa taatee namni walitti dhufee hoggaa achi Fitaawilaatiin achi kaase asii qubatanii magaalaa ta'aa deemte. Magaalaa odoo kaan dhufu warri baadiyyaattis warri dachii qabus magaalaa akka taatu odoo beekanii mana ijaaraatti itti dhufan bakka san irratti. Waan kanaaf oduma guddattu gama magaalaa guddina keessa seentee booda qorqorroon see Xaaliyaan seenee Xaaliyaan san booda akka qorqorroo ijaaran akka fooqii ijaaran godhee amma bakka amma jirtu kana jirti. Magaalaan hirnaa akka magaalaatti kan hundoofte bara 1916tti pilaanii jalqabaa kan argatte bara 1952tti argatte. San booda bu'uuraaleen misoomaa kanneen akka ifaan fakkeenyaaf bara 1971tti magaalaa kana seene humna gaallee qabaachuu baatu bara tajaajiloonni akka poostaa, teelee warreen kana fakkaatan kun bara 1941tti magaalaa kanaaf akka bu'uuraalee misoomaatti seenan daandii wajjin wal qabatee jechuudha. Bara kanatti tajaajila kennuu kan eegalan jechuudha. Taklahaarawat yeroo mana kana ijaaru hayyama Liji Iyyaasuutiin ijaare. Liji Iyyaasuu irraa hayyama fudhatee yeroo sanitti aangoo kan qabu Liji Iyyaasuudha ture.
iddoo kanatti ijaaree jechuun hayyama isaatiin beekamtii isaatiin asitti akka ijaaramu ta'e. Hirnaani bara 1916 hundooftee 1952 pilaanii isa jalqabaa kan argatte. Isa kanarraa kaateeti yeroo yeroodhaan guddachaa kana dhufte jechuudha. 2003 pilaanii caaseeffamaa istiraatejik pilaaniidhaan kan hogganamaa jirtuu fi magaalaa guddattuudha. Yeroo ammaa tana magaalaa Hirnaa magaalaa guddattuudha sadarkaa Oromiyaatti. Baay'inni uummata ishiidhaa yeroon fi bara 2007 lakkoofsa isteetiksii biyyoolessaa yeroon fi gaggeeffamu naannoo 26 kan laalamaa ture. Osoonii fi araddaalee ganda afur jalaa qabdi. Araddaa afur qabdi amma. Araddaa afur qabdi gandi kun osoo itti hin dabalamin jechuudha. Ganda kana itti daballee lakkoofsa isaanii yoo ilaalutee baay'ina uummataa yoo ilaalutee 72,000. Qabeenya qonnaan karaa qonnaatiin, karaa jimaatiin, karaa bunaatiin adda addaan naannoo irraa callaa dhufuun hirniti bakka afuriin karaa masalaa ka dhufu, karaa dobbaa ka dhufu, karaa masalaa ka dhufu callaa adda addaatiin hojjechuu jirti. Hirniti magaalaan bunni naggaadonni bunaa naggaadonni gartee adda addaa guddina soso'insa guddaa keessa jirti. Amma magaalattiin tun carraan isiin qabdu albuuddaallee ni qabdi maali? Laayimstoonidha. Laayimstooniin amma guddaatu jira. Amata 50-60 illee kan dhumu miti inni. Baay'ee guddaadha. San irratti immoo yoo bobba'anii investiroonni san carraa guddaadhaan jedhan gama kiyyatti. Magaalaan Hirnaa wantoota baay'ee qabdi. Bishaan lafa jalaa baay'ee qabdi. Albuudota garaagaraa yoo ilaalte magaalaan Hirnaa gaarreen marfamtee jirti. Gaarreen kun hundi albuudota garaagaraa qabu. Dhagaawwan ijaarsa adda addaatiif oolan albuudota biroo kan qoratamanis baay'ee qabdi. Poteenshaalii investimantiif oolus baay'ee kan of keessaa qabdu. Akkasumas hallummaan teessuma isiillee gaaraan marfamtee jirti waan ta'eef daawwii ijaatiif mijjootuu fi hawwata turizimii bal'aa magaalummaan mataan isheetu kan ta'uu dandeessu jechuudha. Fi magaalaan Hirnaa magaalaa jaalalaati. Magaalaa sabaa fi sablammoonni jaalalaa fi kabajaan keessa jiraatu. Gabbisa sangaatiin baay'ee magaalaa beekamtu jechuudha. Magaalaa muuxannoo qabdu. Sanbira dabree bunallee ashaganii hanga biyya alaatti erguutti Hirnaa koffii jedhamee jechuudha. Buna Hirnaa jedhamee hanga biyya alaatti erga kan eegalte jechuudha magaalaan keenya. Wantoota kanaan baay'ee beekamti. Maal hojjechaa jirtu amma? Magaalaa horii yallaa barra jirra. Mee kam qabatanii dhiyaatan ammasin? Horii moo? Kunoo kunuutti kiyya. Warri kunan keessanii? Mee qabaasu mee amma inni kan qabatanii jettu kun mee qabaasa? Kunis dhibba. Kunis dhibba baasu. Dhibba tokko. Kuma dhibba tokko. Kuma dhibba tokko. Hirni maaliin beekamti? Hirni dibichaan beekamti. Sangaan beekamti. Sangaanis kuma 250 gurguramu jira. Sangaan hormi kuma 150 140 kan gurguramu jira. Akkas. Gabaan walii gala maal fakkaatanii gabaa sangaa Harar kan? Gabaan durfa haalaan bareeddu xiqqishoo irra nuraa gajjette xiqqoo. Amata barreen gaddaadha. Kuma 170 gurgurama horminuu. Kuma 180 illee gurgurree. Har'a xiqqoo gad deebite. Magaalaa Hirnaa sangaan beekamti miti? Biraa maaliin beekamti? Sangaa itti aanee Jimaa. Magaalaa Hirnaa guddoodha. Guddatte ka biraati. Sangaa akka gaarii gurguratu jirti. Jimaa akka gaarii gurguratu jirti. Waan biraa maaltu jira nagaa qabna nuti nagaan dalgatu jirra. Nagaa kuroo ijoolleen teenyaa akka nu jala yaatilaa. Maallaqa funaannatteet baankiitis galchuu jirti. Baankii teenyaas guddisuu jirra. Maallaqa gizee fuune isaanii galchina. Isaan baankiin dhugaanii mire guddinni kana achi maaltu fedhee hiite rabbiiti. Mee akka walii galaatti gabaan loonii kun eessaadha sitti ol ga'u? Gabaan loonii kan eessaadha sitti ol ga'u? Harargee baatii ni dhufa. Masaraa ni dhufa. Doobbaa ni dhufa. Xuulloo ni dhufa.
magaalaa bikka hedduudhaa dhufa asitti magaalaa Tooriin baay'inaan argaman gartulaa naannoo ta'an hundachi magaalaa bikkayyuu itti fayyadaman jechuudha. Ilaa Harramillee, ilaa Barooda, ilaa Wasareellee dhufa. Loon adii kana naaf fide Boorana adii kana dhalaas ni fidaa ni horsiifnaa dhiiraas ni fidnaa ni nyaachifatan gabareedha. Kanaan fooyyee namni duraan nama saamuu jira san dhabamsiiftee amma mangisiin hin jiru nagaan dalagatee gala namni. Duraan asumaan nu saama iyyaalumaan nu saamuu jira duraan warra mataa akkana godhu kan kanurraa dhoowwan fooyyoo itee amma nagaan gurgurtee bitatee gala namni. Duraan sangaa keessumaa ijjisi gabanis irraa fudhatan amma nagaa lakke. Magaalaa humna namaa baay'ee qabdu. Gara biraatiin immoo magaalaa turizimii hawwata turizimii illee magaalaa qabdu. Fitawuraarii illee naannoo kana kan turanii jechuudha. Inni sun akka wantaatti kan taa'ee jechuudha akka hawwata turizimii tokkotti. Manni jireenya isaanii ammallee kanas taa'u jiru. Garuu akka barbaadametti eegumsi godhamaa fi jiraachuu baatus seenaadha. Wanni kun waan waggaa 100 ol jiraate waan ta'eef akka seenaatti magaalaan tun qabdi. Bishaan illee qabdi magaalaan tun. Bishaan adda addaa kan turizimiidhaaf ooluu danda'u kan nama hawwatu kan hawwata turizimii ta'u akkasumas immoo kan bishaan dhugaatiidhaaf illee ooluu danda'u faabrikaa yoorra kan dhaabbatu ta'e jechuudha. Inni bira albuudaan beekamti. Albuuda baay'ee qabdi. Aanaan kun magaalaan tun albuuda naannoon isii argitan kun hundinuu albuuda. Dhagaadhaan albuudan adda addaa qabdi. Kun immoo hamma ammaatti jalqabbiidhaaf waldaa namni ijaaramee irratti socho'aa jiraatus garuu hamma barbaadametti hojidhamaa naannoo kana rakkoo keessaa baasee jechuun illee danda'uu baannu garuu albuuda baay'eedhaan yoo irratti hojjetame uummanni aanaa kanaallee fayyadamaa ta'uu danda'a jeetii yaada. Keessattuu daldala jimaatiin ni beekamti. Jimaan keenya asirraa hanga Finfinneetti ni beekama. Jimaan hirnaa jechuudha. Hanga Adaamaatti hanga Finfinneetti kan ergamaa jiru. Inni biraa gabbisa sangaatiin illee ni beekamna. Inni biraa aannaniin illee biyyi keenya ni beekama. Itittuudhaan aannan miidhaan kanaaf wanti galtee horiirraa argamuun illee ni beekamti. Magaalaan teenya wanni buna illee qabdi. Bunni keenya illee buna biccaa jaamaa sadarkaa biyyattiitti kan beekamu sadarkaa ekspoortiitti illee kan beekamu waan ta'eef buna ni qabna. Akkuma beekamu Harar Gummaanuu yeroo kaasu jaalalaan beekamti. Magaalaa Dirnaatis immoo akkasumatti magaalaa nama simattu kan sabaa sablammii hammattu kan jaalalaan beekamtu jechuudha. Magaalaa kana keessa sabaa sablammii baay'eetu jira. Amaarri jira, Guraageen jira, Arabni illee jira, Somaaleen illee jira. Namoonni waggaa dheeraaf wajjin jiraachaa turre. Kanaaf magaalaa kana addatti kan ilaallu jaalala isii. Karaa biraatiin immoo magaalaan tun yaa magaalaa jimaadhaanis ni beekamti. Kuduraadhaa fi muduraan illee magaalaa beekamtuudha. Magaalaa seena qabeessaa fi magaalaa jaalala qabdu. Kan nama simattu, kan keessummaa simattu. Kan namni hundinuu irraa baratuu danda'uu fi kan nama hawwatu. Furdisa horii irratti. Furdisa horiidhaati wajjin wal qabatee beekamaadha. Fooniin magaalaan irnaa yoonii fi amma namni Finfinneedhaa garaanii fi magaalaa asii karaa Jabuutirra jiranu. Karaa Jabuutirra jirra waan ta'eef Awaashii fi Mataaraa yoo darbe bakki itti boqotanii isaa magaalaa irnaati. Nageenya amansiisaa qabdi magaalaan keenya. Konkolaataan asiin biyya qaxxaamuree asiin Jabuutirraa meeshaa kan galchu kamuu iddoon boqonnaa isaanii bakki isaan itti boqotan guyyaadhaas haa ta'u halkan bakki isaan itti boqotan magaalaa irnaati. Nageenya amansiisaa qabdi. Jaalala qabdi. Magaalaa jaalalaati. Jiddugala diinagdeeti jechuudha magaalaan keenya. Isa kanaan beekamti. Kana wajjin wal qabatee furdisni sangaadhaatiin beekamtuudha. Albuudaas qabna. Kaashkiroop eeriyaadha waan ta'eef albuuda marfamtee jirti. Magaalaan kun bishaanota Haayilaandiidhaaf ta'an laf jalaa jira. Baay'ee qabna. Bishaanotaas buna bicaa qabna. Asirraa shagamee yuuniyeeniidhaan kan biyya alatti deemu jechuudha. Buna qabna. Asirraa amma aanaalee ollaa keenya jiran jiddu galasiiti magaalaan kun kan jiru. Kan Shanannuu goos dhufa. Kan Doobbaadhaa isa dhufa as dhufa. Keenya qofaa osoo hin ta'in aanaalee ollaa keenyaatis iddoon isaan irraa oomisha isaanii karaa gabaatti dhiyeeffatan seentariidha waan ta'eef magaalaan keenya jiddu galaa.
iddoon amma itti argamnu kun masaraa Takla Hawaaraat biftee jechuun bifa kana fakkaatuun ijaarame. Magaalli kan hundoofte bakka kanatti jechuudha. Naannoo kana jechuun moggaachaa wantitti hundoofte magaalli hirnaa ammachi jedhamu kun as turte. Iddoon kun immoo manni amma ijaarame kun iddoo jireenya isaatii fi iddoo inni bulchisatti geggeessaa ture jechuudha. Bara inni ijaarame Takla Hawaaraat bara 1912tti biyya Raashiyaatii barnoota baratee dhufe. Barri inni itti magaalaa hundeesse immoo bara 1916 waan ta'eef manni kun tilmaamaan kan ijaaramu bara 2014 yookaan 15 ta'a jechuudha. Bara 1915 yookaan bara 14 keessa kan ijaarame ta'a jechuudha tilmaamaan. Barri inni itti alaa dhufe bara 1912tti gama Itoophiyaa barnoota isaa xumuree deebi'e waan ta'eef barreen kana gidduutti ijaarame jechuudha. Suni maali inni sun? Inni sun iddoo saroonni keessa jiraatu. Saroonni isaa iddoo keessa jiraatu seenaa manguddoo irraa akka dhageenyetti iddoon kun ammoo lafa qonnaa fi dheedichaa kan Oromoon bareentumaa keessattuu ituun horii isii irratti horsiifachaa turte. Iddoo kanarratti mana kana ijaare. Manni kun mana qorqorroon ijaarame isa jalqabaati. Asiif jechuun duraan mana citaatu ture eeriyaa kana naannoo kana mana citaa sanirraa mana qorqorroo jalqabaa kan ijaarame jechuudha. San booda magaalaanis eegoo hundootti booda manneen qorqorroo biroo manneen kanaaf kana haaluma kana fakkaatuun fakkii kana fakkaatuun ijaaraman baay'eetu jira. Mee amma keessa isaa seenneeti maaliin akka ijaarameef akkamitti akka ijaarame waliin ilaalla. Gamoo tokko qaba jalaa fi gubbaa gamoo tokko qaba isa kana keessa isaa seenneeti maal akka fakkaatu halaallu. Kun iddoo bahinsaa mana kana ittiin seenamaa ture mukaan ijaarame. Kun qorqorroon ammatti godhame dhiyeenyatti malee mini kan gaafa san ittiin ijaarame. Kun ammoo asiin iddoo korissaa asiin fooqii kana gubbatti gamoo kana gubbatti asiin ol bahama. Iddoo kanaan deemameeti bahama. Baay'ee furdaa fi umrii yeroo dheeraa ture yookaan xiqqaatee jaarraa tokko ga'ee jira jechuudha. Manni amma nuti keessa jirru kun jaarraa tokko lakkoofseeti jira waggaa 100 jechuudha. Magaalaa wajjin wal bira qabnee waggaa laallu magaalaan keenya bara amma keessa jirru kanatti waggaa 100 isiiti. Muyni amma asitti argitan kun fayyaa qabaa watumaa hin taane kunillee gubbaa isaa kanallee kan jiru waa tokko hin taane umrii dheeraa waggaa 100 jiraate mana ammayyaa kan amma ijaarame fakkaata. Sirrittiin kunuunfamne maaliif manni kun bakka hawwata turizimii tokko ta'uu danda'a. Namni akka ofii daawwatu gochuu danda'a. Qabiyyeen isaa maal fakkaatame maaltu jira akka magaalaatti? Inni kun hin kunuunfamne kana dura kunuunsuudhaaf iyyaallee magaalaa jalaas hin turre amma immoo daangeffama ammaatiin magaalaa jalatti deebi'eeti jira. Bara kanumarraa kaasne iddoo hawwata turizimii taasisuudhaaf karoora guddaa qabna jechuudha asirratti. Iddoon kun iddoo hawwata turizimii olaanaa ta'e galii magaalaa kanaaf baay'ee jechuun argamsiisuu danda'u. Kun immoo rakkoo hubannooti. Kana booda rakkoon kun hundi furame iddoo hawwata namoota baay'ee harkistuu fi namoonni kallattii afraninuu dhufanii biyya keessaas ta'e biyya alaarraa iddoo daawwii itti geggeessan akka taasifnu abdiin qaba. Isa kana immoo kanaan dura hin qabamne kana booda qabneeti dhalootaaf akka dabru nu taasisna. Kanuma ganama ijaarameen sani mukuma jalqaba waggaa manni kun jaarraa tokko dura ijaaramu kan ittiin ijaarame jechuudha. Asirratti argitu kun wanti tokko inni tuqamee hin jiru. Dhaabnummaan isaatti yoo ilaalte dhoqqumaan ijaarame manni yookaan waan birootiin hin ijaaramne yeroodhaaf amma daangaa magaalaa jalatti galeeti jira. Iddoon kun hin qabamne kanaan dura amma immoo ammarraa kaasnee qabeenya guddaa magaalaan kun qabdu keessaa isa hangafa waan ta'eef isa kana sirriitti kunuunsine hawwata turizimii akka taasifnu waadaan gala abdii kolleedha. Iddoon amma argitan kun lafti isaalleen mukaan kan ijaarame xaawulaadhaan dhaabni isaalleen koorneen isaalleen hundi isaatu
mukaan ijaarame. Iddoon kun iddoo aragalfiiti. Yeroo hojii hojjetan asitti dhimmoota garaagaraa yeroo hojjetan booda asitti iddootti aragalfatanii jechuudha. Naannoon kun yoo ilaaltanii jiraattan asiin kan mul'atu qorqorrootu jira. Qorqorroon kun baay'ee furdaa isaati. Baay'ee furdaa harkaan dabuu hin dandeenye jechuudha. Namni tokko kophaa ol fuudhuuf itti rakkatu. Manoota jaarraa bardibbee tokko lakkoofsisan fakkaatu jechuudha. Mana ammayyaa kanuma dhiyeenya kanatti ijaarame fakkaata. Keessi isaa olaalte manoota ammaatti wajji wal bira qabnee olaalle umriin isaa ganaan karaa fuula duraallee yeroo dheeraa akka jiraatu danda'u nutti mul'isa jechuudha. Naannoon mana jireenyaa Fitawuraariin amma irratti argamu kun yeroo jalqabaatiif magaalaan Hirnaa iddoo san turte. Lafti san ol ka'iinsa qaba waan ta'eef kun dhooqa keessa jira. Magaalota kana to'achuudhaaf akka isaanii mijatuuf naannoo san mana jireenyaa isaanii godhachuudhaan magaalaan iddoo kanatti akka gabbuutu kan taasifame jechuudha. Manni jireenyaa Fitawuraarii kun yeroo sanitti mana ammayyaawaa ture. Mana umriin isaa waggaa dheeraa lakkoofsisee jira malleedha. Garuu wanni nuti jiru turizimiidhaaf iddoon kan namaa ture rakkoo waan qabuuf mana jireenyaatiif namoonni addaan irratanii akka keessa galan taasifamaa ture. Yeroo ammaa kanatti immoo manni tokko keessaa bahamee guddaan manni fooqiidhaan iddoo sanitti argitanii jirtan waan ta'eef manni san eegumsaaf akka ta'uuf akkanii fi suphamee eegumsi godhamee fi hawwata turizimiitiif akka ooluu danda'u hambaadha waan ta'eef wanni kun maaliif biyya kana keessatti namni waan gaarii hojjetes badaa hojjetes hambaansaa seenaan isaa numa jiraata waan ta'eef wanti kun eegumsa argachuu akka qabuuf godinaa wajjin wal dubbannee Yuunivarsiitiin Odaa Kultum immoo deeggarsa nu godhee wanti kun akka suphamuu danda'u sadarkaa godinaatti deeggarsi kan irratti gaafatamaa tureef isaan illee qaamaan dhufatanii kan qoratanii iddoo san laalanii deemanii garuu iddoon nuti turizimiidhaaf akkuma biyyaattuu laatamaa ture gabbu'aa waan tureef amma garuu wantoota biitti qabachaa jirtu keessaa tokko turizimiidha. Turizimii irratti hojjechuun galii biyya keessaa argisiisuu keessaa wal qabata. Biyya fi keessatti illee turistii olii gadi yeroo deemu biyyaaf bu'aa qaba. Namni tokko iddoo tokko irraa iddoo tokkotti yeroo deemu galii mataa isaa buusaa deema jechuudha. Magaalaa tokko irraa beetaan mana ciisichaa fayyadama nyaata fayyadama. Kanaaf nulleen akka aanaatti humni aanaan qabu waan san suphuudhaaf xiqqoo gahaa waan hin tahiniif waajjirri keenya humni inni qabu sadarkaa godinaatti nu qabatamee akka nu suphamee ittiin deemamu kan gaafachaa jirru. Hawwata turizimiidhaati wajjin wanni wal qabatu magaalaa keenya keessatti Fitawuraarii Taklaaradii ol baatanii ilaaltaniirta. Iddoo sanitti daangeffamuu barbaada. Manichi daangeffamuu barbaada. Daangaan isaa irraa hojjetamuu barbaada. Iddoolee sanitti iddoolee bashannanaa isa saniis dabalatee suphaan isaatti akka inni gaggeeffamu. Isaa suphinee iddoo hawwataa iddoo jiddugala waltajjii adda addaa akka inni ta'u iddoo bashannanaa akka inni ta'u irratti hojjennee karoora qabnaa qaba. Amma nuti bishaan hin qabnu. Bishaan torbaanitti guyyaa tokko dhufa. Guyyaa tokkicha dhufu kan akka fincaanitti kana dhufa. Halkan za'a 8tti. Halkan za'a 8 raftamu bishaan waraabbatta. Za'a 8 kadhage dhagaa manarra taraa kasilkii qabu silkii wali bilbila bishaan waraabbanna. Bishaan kana mitira shayyoo gaqqootti bishaan baafta magaalaa Hirnaa. Keessumattuu bishaan tummi tajaajila gaafuma bu'uuraalee misoomaa biroo akka teelee fi daandiin faan bara 1941 gaafa kennan kana eegale bishaanis. Humni namaa amma jiruu fi baay'inni namaa jiruu fi humni bishaanii waliin madaalu. Kun rakkoo ijoo magaalaa kanaati inni biroo magaalaa kana moggaa lamaaniin riqichoota gandaa fi ganda wal qunnamsiisuu barbaachisu baay'eetu jira. Namoonni gama kana ganda roobaa bakka jedhamutu ture isa iddoo kanarraa karaa magaalaa dhufatan osoo isaan magaalaa kana jiranii roobni yoo roobe maatiitti hin galan. Haati ilmoo hoosiftu sababa galaanaatiin maatii irraa bulaatti jirti jechuudha yeroo ammaa. Asiinis kallattii kanaanis karaa kara kuffisii fi rakkata furaa iddoo jedhamutu jira. Karaan amma agarsiisaa jiru kanaan riqicha barbaachisutu jira. Inni kun ammoo tajaajilli hawaasummaa yeroo barbaadamee fi sa'aatii barbaadamee akkaataa barbaadamu akka hin kennamne taasisaati jira. Maatii addaan bulchaa. Inni kun ammoo osoo riqichi ijaaramee riqichi jiraate rakkoo bulchiisa gaarii kana ni fura. Komiin uummanni magaalaa keenyaa qabu inni ijoon
isaan kana jechuudha. Akka rakkoo bulchiinsa gaariitti yeroo ammaa kan jiru. Lolaa dhufee guutaa namni manaa ba'ee manatti galuu hin danda'u. Idduma jiru bula malee. Inni kun rakkoo ijoo magaalaa keenyaa kan yeroo ammaati. Iddoo kana jalqaba cufa ture bulchiinsa magaalaa irraa calbaasii baasuudhaan calbaasii san dorgomnee maxxanaan ijaaramee ture calbaasicha immoo iddoo kana fudhannee ammaaf hojjechaa jirra. Yeroo nuti dhufnu iddoo balfate darban kan timaan cufame san ture bu'aan duraan ture hin cufame. Sababa kanarraa kan calbaasiin bahee nuti dhufnee fudhannee boo'ichi meetira 60 kan hojjetamee ture kan cufamee jira. Inni immoo kwaalitiidhaan waan hojjetameef bifa amma yeroo magaalaa kanaatiin haala lolaatiin lammadaalee waan ta'eef cufamee ture. Yeroo nuti dhufnu isallee agarree guutuu diinee bifa kana fakkaatuun hojjechaa jirra. Cufamuu isaatiin sababa inni cufamuutiin aspaaltichi guutuun bishaan asii duraan asiin gabbiyaa'u achirra yaa ture. Lolaan guutuun achirra yaa ture jechuudha. Wanti silaa banamee bishaan aspaaltii irratti hin bahu. Bishaanichi aspaaltii irra as keessa yaa'utu aspaaltii irra bahuudhaan makiinaan dararaa ture. Horata guutuu isaa fudhee dikeet wanta biyyoo fide hundi aspaaltii uwwisaa ture. Amma yeroo kun baname furmaanni hin dhufu. Isa kanaa cufamuun isaa san dura kana toluu qaba. Yoo kun toluu baate inni yoo baname daranuu hallayyaa fida. Hin qarree godhaa jechuudha. Lolaan asii yaa'u. Soo kan dalagamee inni hin banamu. San banuun salphaadha. Kana hojjechuutu ulfaataadha. Qonna meetira 3 qotamee keessoon isaa lafti meetira 3 bal'een isaa kan qonnaa. Soo kana kun meetira saantima 60 irraa muramee inni kun 1.50 keessoon isaa 1.50. Dhaabbinni isaa immoo meetira 2 inni kun. Lola asiin dhufuuf gahaadha jechuudha. Jalli isaa takkaa 50 gubbaan isaa immoo takkaa 90 ballachaa dhufa. Gaarreen kanarraa bu'ee diishii gama oliitti hin jiru. Achi keessaan aspaaltiidhaan qaxxaamuree boon tuubboo agartoo kanaan asiin gad gayyaa. Lola asiin yaa'uuf rakkoo amma dura uumaa tureef furmaata hin ta'a. Furmaata yoo kana hubanne qofa furmaanni dhufa. Kanaan dura magaalaan keenya akkuma argitan kallattii hundaanuu galaanaaf yookaan lolaadhaaf kan saaxilamte. Baroota dheeraaf lolaan yeroo gannaa namoota manaa yaasee miidhaa garaagaraa miidhaa xiinsammuu miidhaa diinagdee miidhaa hawaasummaa geessisaa ture jiraattota magaalaa kanaa fi naannoo ishee irratti. Yeroo ammaa immoo bulchiinsi magaalaa bu'uuwwan lolaa baay'ee dhedheeraa fi babal'aa gurguddaa ta'e kallattii hundaanuu hojjetee waan jiruuf ammaaf rakkoon sun xiqqaachaa gara dhabamuu bira ga'ee jira. Rakkoodhaaf uummanni keenya amman saaxilamu. Kanaan dura immoo rakkoo baay'eetu ture. Namoonni qabeenya isaanii guutumatti duraa badee xiinsammuudhaan baay'ee jeeqaman illee baay'eetu ture. Amma immoo tasgabbii gaariitu jira jechuudha. Hawaasa keessatti illee hin yaadda'an amma balaa lolaatu nu qunnama jedhanii ganna keessaas wanni isaan yaaddeessu hin jiru. Amma rakkoo bulchiinsa gaarii kana iddoo lamatti adda baasnee ilaalla. Wanni adda baasnee ilaallu rakkoo bulchiinsa gaariidhaa sadarkaa magaalaatti furamuu danda'uu fi sadarkaa naannoo fi sadarkaa federaalaatti furamuu danda'u deeggarsaan furuu dandeenya jennee iddoo lamatti adda baasnee ilaalla. Waliin gahiinsa daandiileedhaatii fi kan lolaa galaanaatii wajjin wal qabatu wanta qaama biraatiif kan namuu miti kun. Humna bulchiinsa magaalaatiif wanna furamuu danda'u kun. Isa kana immoo bal'inaan irratti hojjechaa jirra. Komiidhaas deebisaa jirra. Riqichoota xixiqqaadhaa fi daandii keessaatii fi magaalaa kana keessatti baawuzaa keessin argattee bara 2015 irraa kan baawuzaa kana sirreessine. Ammallee bakka ani fe'amatti dhaabbate irraa hanga buufata fayyatti naannoo miliyoona 8tiin akka ani fe'olumuuf caalbaasiin isaa qilleensa irra jira. Hojiilee bal'aadhaan ammaas kan hojjechaa jirru. Kan ammaan tana dalagamaa jiru naannoo miliyoona 50 takkaa oliitiin. Pirojektii bara 2016 amma hojjechaa jirru jechuudha. Hojiilee bal'aa hojjechaa jirra. Kanaan ta'ee osoo jiru ammoo rakkoolee bishaan dhugaatiitti wajjin wal qabatu. Akkuma nama reefu isinii kaasaa ture baay'inni uummataa dura turee fi baay'inni uummataa ammaan tana jiru waliin simu. Boolli bishaanii ammoo lamaatu jira. Qorannoon yeroo san gaggeeffame bishaan kun itti hojjetame baay'ina uummata yeroo san jiruutiin. Baay'ina uummata yeroo san jiruutiin. Uummanni ammoo baay'inni uummataa yeroo dabalaa dhufe waan ta'eef bishaan boollaa kan ammaan tana magaalaadhaaf dhiyaachaa jiruu fi baay'inni uummata naannoo kana jiru waliin simu. Kanummaan jiru kun immoo tajaajila si'ataa kan naa jiraa yoo kan jennee ilaallute ciccitaadha. Sababiin isaa rakkoo ifaadhaatii wajjin wal qabata.
Rakkoo ifaadhaa kanaas ammoo asirraayis proposaalii dalagnee yeroo adda addaatti hangaanii fi sadarkaa ministeeratti deemame iyyannoon galaati ture. Inni kun ammoo baay'inni itti qabame. Mukni kun naannoo 67 bara 67 kan dhaabbate waan irraa ka'ee ciroo irraa ka'ee hangaasii hojjetame. Hundi isaatu nyaadame kaleessa galgalamma yeroo qilleensi dhufu hundi oguma san dhaame. Roobni jiraannaan hin ifu. Ichirraa kaasee hanga ammatti mukni dulloomadha. Maintenance suphaadhaa bara 2000 fi bara kana gaggeeffamaa ture. Hamma tokko saniin fooyya'ee ture ganna keessa jechuudha. Fooyya'ee ture. Amma yeroo qilleensi tokko dhufu yeroo ni roobni jiraate addaan jechuun isaa afan qabu. Isa kan ammoo sirreessuudhaaf hangachitti iyyanni galee suniin konkiriititti jijjiiramuudhaaf waliigaltee mallattaa'ee jira yeroo ammaa. Waliigaltee mallattaa'ee dirraa irratti konkiriitiin oomishamuudhaaf kan eegalameedha. Naannoo konkiriitii 1,000 wayii achirraa asitti diriirsuudhaaf kan itti deemamaa jiru ta'uu isaati. Kan inni hafu maali? Bishaan wajjin wal qabatee ammallee hin furamne. Bishaan dhugaatiidhaati wajjin wal qabatee qorannoon boolla naannoo ja'a ol asi naannoo kanatti kan qoratame jira. Boolli qoratame ture. Inni sun ammoo citee karatti hafe. Komiitee jechuudha. Isa kanaaf furmaanni waliigala ifaan yoo sirraa'e boolla jiru kanaan bishaan jiru kana akka uummata ol gahiisisu taasisuun ni danda'ama. Boollota silaa qoratamee karatti hafesanis jala deemamee furmaata akkaanii fi waaraatti kennuudhaaf irratti hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Investarri magaalaa kanarratti yoo kan dhufee invest godhute albuuda irratti yoo invest godhe bishaan irratti yoo invest godhe fayyadamaa ta'uu danda'a. Maaliif yeroo ammaa kana biyyi guddachaa jirti. Bishaan ashagamaadhaati kan amma sadarkaa biyyaatti magaalaa olaanaa keessa jiru. Sadarkaa biyyaatiin bishaan qulqulluu waan qabnuuf iddoo adda addaatti bishaan san irratti invest yoo godhan warshaa simintoo asitti albuuda irratti yoo dhaabbate fayyadamaas ta'uu danda'a. Uummata keenyaas fayyadamaa taasisuu dandeenya. Hojii dhabeelee as jiran kanas hojiitti galchuu dandeenya waan ta'eef diinagdee biyya keenyaatiif shoora olaanaa qaba akka biyyaattis akka magaalaa kanaattis waan ta'eef wantoota lamaan kanarratti abbootiin qabeenyaa anaa dhufu jannaa yoo kan dhufee invest godhute. Magaalaan keenya gaarreniin marfamtuudha. Albuudota adda addaa qabdi. Marsaa amma duraatis asumatti warshaa simintooraatti nu hundeessina jedhanii sababa rakkoo ifaadhaatiin kana fe'ee jechuudha. Inni kun furame taanaan kan ifaadhaa humni ifaadhaa kun furame taanaan investoroota warshaa simintooratti afeeruu ni danda'ama. Warshaalee garaagaraa asitti investoroota afeeruu ni danda'ama. Iddoolee hawwata adda addaa kan hojjetamu kan hawwatoota amma hangareefu kaasaa turre kana investoroota kanneen akkaaniif isaan irratti hojjetan galii akkaaniif argatan magaalaa keenya akka miidhagsan afeeruu barbaanna. Bishaan aayilaandiidhaan mijataa ta'e qabna. Investoroonni yoo nufi dhufan afeeruu qabna. Afeeruu barbaanna. Investi gochuu qaba jechuudha. Furdisa horiidha irratti foon dhiyeessa foonii irratti isa kana qabna. Dhiyeessa foonii irratti isa kana oomishni horiidhaatti asitti gabbistee asitti immoo foon isaa dhiyeessuu ni danda'ama jechuudha. Wantoota baay'ee qabna. Buna qabna. Caarruma kanaan investoroota biyya alaa jiranis biyya keessa jiranis karaa magaalaa keenyaa dhufanii nu wajjin akkaan fi misoomsan afeeruu barbaada.